Kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii koo akkam jirtu? Mata dureen irratti irra qophaa'ee jiru waa'ee vaayitaamin B12 dha. Vaayitaamin B12 maqaan isaa gara biroon afaan Ingiliffaan koobaalamiin jedhamuun beekama. Faayidaan vaayitaamin B12 qaama keenyaaf qabu maali? Mallattoo namni hir'ina yookaan hanqina vaayitaamin B12 qabu agarsiisu maal fa'i? Akkasumas immoo gosoota nyaataa vaayitaamin B12 of keessaa qaban nyaata kam yoo nyaanne vaayitaamin kan arganna kan jedhudha. Mee akkanumaan gaditti waliin haa ilaallu. Qabxii jalqabaarraa yoon ka'e faayidaa vaayitaamin B12 qaama keenyaaf kennu kan qaama keenyaaf qabu kan jedhudha. Mee vaayitaamin B12 maal nu fayyada jennee yoo ilaalle kan jalqabaa oomisha seelii dhiiga diimaaf hedduu barbaachisa. Seelii dhiiga diimaa yookaan red blood cell oomishuuf baay'ee barbaachisa. Kanaafidha namoonni hanqina vaayitaamin B12 qaban hir'ina seelii dhiiga diimaa yookaan hanqina dhiigaa godhatu jechuudha. Garbiraan fayyummaa narvii eeguuf narviin keenya akka fayyummaan dalagaa isaa dalagu taasisuuf ni fayyada. Kana malees immoo vaayitaamin B12 keemikaalli homoosistiin jedhamu qaama keenya keessaa akka hir'atu akka dhabamsiifamu taasisuudhaan yeroo malee dadhabuu agartuu godhachuu ni hir'isa. Vitamin B12 causes eradication or elimination of homocysteine from our body and it help prevent age-related macular degeneration. Yeroo malee dadhabuu agartuu godhachuu yookaan yeroo malee iji keenya arguu dadhabuu akkuma beekamu namoonni gaafa dulloomaa deeman iji isaanii dadhabaa deema fageenya irratti arguu dadhabaa deemu kana akka hin godhanneef nu gargaara jechuudha vaayitaamin B12. Akkasumas wanti kun qaama keessaa hir'achuun yookaan keemikaalli homoosistiin jedhamu kun qaama keenya keessaa dhabamsiifamuun isaa fayyummaa onnee keenyaaf illee baay'ee barbaachisa. Kana taasisuuf egaa homoosistiin kan jedhamu kun qaama keenya keessaa dhabamsiifamuu qaba. Kana keessatti immoo gahee kan qabu tokko vaayitaamin B12 jechuudha. Akkasumas fayyummaa fi jabina lafeef ni barbaachisa. Akka lafeen keenya baay'ee jabaatu akka inni fayyaa isaa eeggatee turuu ni taasisa. Keessumaa kun egaa daa'imman reefu guddataa jiran biratti faayidaa addaa qaba jechuudha. Sababni isaas umurii ijoollummaatti lafeen dheerataa jira, guddataa jira. Yeroo guddataa jirutti immoo jabinnis barbaachisaadha. Kanaaf vaayitaamin B12 baay'ee gaariidha jechuudha ijoolleef. Faayidaa vaayitaamin B12 qaama keenyaaf kennu keessaa inni gara biroon qaamni keenya hormoonii seerootooniin jedhamu akka oomishu gochuudha. Hormooniin seerootooniin kun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa tokko muudii namaa sirreessa yookaan gammachuu nuuf kenna akka nuti sissi'aawoo gagammadoo taanu taasisa jechuudha. Kanaaf egaa seerootooniin oomishamuuf immoo vaayitaamin B12 barbaachisa. Vaayitaaminiin kan argachuun akka muuriin keenya sirraa'u yookaan akka gammachuu qabaannu taasisa jechuudha. Garbiraan yeroo ulfaa yoo vaayitaamin B12 ga'aa hin fudhatiin hafte tokko daa'imni ishee lafeen dugdaa yookaan ispaayinaal koordiin cufatiin hafuun dhibee meninjoomaayilooseelii godhachuuf saaxilama. Kanaaf vaayitaamin B12 ga'aa ta'e yeroo ulfaa argachuun hin cufatiin hafuu lafee dugdaa yookaan meninjooseelii hir'isuuf ni fayyada. Dhufaatii dhibee kanaa hir'isuuf ni fayyada jechuudha. Akkasumas illee fayyummaa narvii eeguun akka narvoonni dafanii hin dulloomne gochuun dandeettiin yaadachuu dulluma jala dhufuun ni hir'isa. Meemorii luus yookaan dandeettiin waa yaadachuu waa yaaduu dulluma jala hir'ataa deema. Kun egaa sababa dulloomuu narviidhaan kan ka'edha. Kan immoo ni hir'isa jechuudha vaayitaamin B12 hanga gahaa ta'e fudhachuu. Kanaaf namoonni umurii dullumaa jala ga'an vaayitaaminii kana hanga gahaa ta'e argachuu qabu. Kanallee dabalataan illee kaanserii harmaa dhufaatii isaanii hir'isaa akkasumas immoo madaa'uu qaamaa ni hir'isaa. Dabalataan illee fayyummaa gogaa keenyaaf, fayyummaa rifeensa keenyaaf akkasumas fayyummaa qeensa keenya eeguuf vaayitaamin B12 gahee hedduu qaba jechuudha. Mallattoolee hir'ina vaayitaamin B12 yoo ilaalle namni hanqina vaayitaamin B12 qabu mallattoo akkamii agarsiisa jennee yoo ilaalle kan jalqabaan qaama ofii keessumaa harkaaf miira nama waraanu, miira nama gubuu fi miira nama waan namatti hin tolle nama dhaga'amu godhatu namoonni akkasii. Tingling sensation harkaaf miila keessa nama nyaachuu, nama gubuu, nama waraanuu waan akkasii mallattoo akkasii himatu namoonni hanqina vaayitaamin B12 qaban. Akkasumas immoo sammuun daddafee waa irraanfachuu, meemorii luus kan jenne sila jechuudha. Akkasumas waa yaaduu, akkasumas waa yaadachuu dadhabuu, dafanii waa yaaduu, waa yaadachuu, dafanii waatti furmaata kennuu, sammuun daddafee waa irraanfachuu amala akkasii baay'isu jechuudha. Garbiraan nyaata nama jibbisiisuu, ulfaatinni qaamaa hir'achuu,
akkasumas immoo amala darbee garaa kaasaaf balaqqama yookaan haqqee fiduu danda'a jechuudha. Dhukkubbii afaanii afaan cinaansaa afaan kun boorderiin isaa jechuudha madaa'uu afaan keessi madaa'uu yookaan afaan nama gubuu waan akkasii jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo rakkoo deemsa dadhabuu yookaan baalaansii ofii eeggachuu dadhabuu yeroo deemnu baalaansii keenya eeggachuu dadhabuu deemsa dadhabuu akkasumas hanqina dhiigaa fiduu waan akkasii qaba jechuudha vaayitaamin B12 yoo qaama keenya keessa hangi gahaa ta'e hin jirre. Salphaatti aaruu dafanii waa aaruu dafanii waa dheekkamuu akkasumas immoo of jibbuu jechuun dipireeshin bakka yoo baay'ate sadarkaa dipireeshin geessuu qaba jechuudha. Sababni isaas egaa vaayitaamin B12 maal fayyada jennee irra dura vaayitaamin B12 oomishamuu hormoonii gammachuu kan nuuf kennu kan seerotooniin jedhamu keessatti gahee qaba. Vaayitaamin B12 gahaa ta'e immoo qaama keenya keessa hin jiru taanaan immoo seerotooniin gahaa ta'e oomishamu. Seerotooniin qaama keenya keessa gahaa ta'e hin jiru taanaan immoo muudiin keenya gaarii hin ta'u jechuudha. Of jaallachuun hin jiru jechuudha. Kanaaf salphaatti aaruu dheekkamuu fi of jibbuun sadarkaa sanarra gahuu danda'u jechuudha. Kana malees dadhabbii garmalee fi waa hojjechuuf yookaan waa yaaluuf yookaan sosocho'anii waa dalaguuf hafuurri nama cituu easy fatiguability hin dadhabu akkasuma socho'iin asuma waan hojjetiin ni dadhabu. Yoo sosocho'an immoo dafee hafuurri ni cita jechuudha. Kun sababa hanqina dhiigaa vaayitaaminiin kanaan dhufudha. Kana malees onneen daddafee fi humnaan dhahachuu kana fiduu danda'a. Eenyufaatu hanqina vaayitaamin B12 godhata? Hir'ina vaayitaamin B12 maaltu nutti fida jennee ilaalle kan jalqabaa dhukkuboota garaachaa kan xuuxamu yookaan absorbi ta'uu vaayitaamin B12 ittisan. Nyaata nu nyaanne keessa garaachi keenya yookaan marrimmaan keenya vaayitaamin B12 adda baasee akka inni absorbi hin goone kan godhan kanneen akka dhibee garaachaa kan peptic ulcer jedhamu yeroo dheeraa alkoolii dhuguu kun dhibee kana fiduu danda'a. Garbiraan namoota nyaata yookaan soorata vaayitaamin B12 qaban gahaa hin nyaanne yookaan hin arganne daa'immanis dabalatee nyaata yookaan soorata vaayitaamin B12 gahaa ta'e hin qabne kan nyaatan dhibee kanaaf saaxilamu. Mee eenyufaati qaba kan jedhu booda irratti ilaalla. Nyaata kamtu vaayitaamin B12 qaba kan jedhu. Akkasumas wanta itti vaayitaamin B12 kun wal qabatee gara qaamaa seenu kan intrinsic factor jedhamu yoo garaacha keenya irra hin jiru ta'e. Namoota tokko biratti intrinsic factor kan jedhamu vaayitaamin B12 kun soorata keessaa bahee itti qabatee gara qaama keenyaatti marrummaa keenya irraa absorbu kan itti ta'u yoo intrinsic factor hin qaban ta'e dhibee pernicious anemia kan qaban jechuudha. Rakkoo kanaaf saaxilamu. Garbiraan qorichoota dhukkuba garaachaaf kennaman kan farra asiidii garaachaa ta'an yeroo dheeraaf fudhachuu fakkeenyaaf dhibee proton pump inhibitors H2 receptor blockers dhibee garaachaaf kan fudhatan yeroo baay'ee qorichoota akka omeprazolii, simeetidiinii, ranitidiinii kan jennu kan qoricha asiidii garaachaa hir'isuuf kennaman kun amala dhibee kana fiduu qabu jechuudha yoo yeroo dheeraaf fudhanne. Garbiraan sababa dhukkuba garaachaa huban kan biroof jecha yoo baqaqsanii yaaluun marrummaan keenya gara olii keessaa baheera ta'e baqaqsanii yaaluun sababa ta'e marrummaan keenya garri olii yoo citee nu keessaa baheera ta'e yookaan hin qabne yoo ta'e dhibee kanaaf saaxilamna. Sababni isaas bakki kun bakka itti vaayitaamin B12 soorata keessaa bahee gara qaama keenyaa seenu waan ta'eef bakki sun immoo marrummaan keenya keessaa bahee jira yoo ta'e dhibee kanaaf saaxilamu jechuudha namoonni akkasii. Akkasumas umuriin baay'een namoonni yoo dullooman dulluma jala akkasumas yeroo baay'ee bu'aalee biqilootaa qofa nyaatan vegetarian vegan diet kan jedhaman dhibee kanaaf saaxilamu jechuudha. Kan foon yookaan bu'aa beeyladootaa nyaanne kan biqiltoota qofa nyaatan bu'aalee biqiltootaa qofa nyaatan dhibee kanaaf saaxilamu. Mee vaayitaamin B12 eessa arganna yookaan nyaata kamtu vaayitaamin B12 qaba jennee ilaalle vaayitaamin B12 kan argamu yeroo hedduu bu'aa beeyladaa kan ta'an irraadha. Fakkeenyaaf kan akka hanqaaquu kan bubbaa yookaan killee foon diimaa qurxummii akkasumas immoo foon lukkuuf kan kana fakkaatan irraa sirriitti arganna jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan hanqaaquun aannan foon akkasumas qurxummiin hedduun kana qabu vaayitaaminii kana sirriitti qabu jechuudha. Hangi vaayitaamin B12 qaama keenya keessa jiru immoo hedduu gad bu'ee jira yoo ta'e fakkeenyaaf hanqina dhiigaa seelii dhiiga diimaa yookaan hanqina dhiigaa sababa vaayitaamin B12 godhannee jira yoo ta'e yookaan qaama keenya keessa sadarkaa cimaan gad bu'ee jira yoo ta'e mana yaalaa dhaquudhaan bifa qorichaadhaan fudhachuu barbaachisa jechuudha vaayitaamin B12. Kanaaf mallattooleen armaan olii jiru taanaan
deemanii mana yaalaa deemanii qoratamanii dhibee kana qabuu qaban kan jedhaman adda ba'anii yaalamuu qabu jechuudha. Vaayitaaminii B12 ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanuma. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun dagatina. Turtii gaarii.